warri wayyaanee deebisuu barbaadan Profeesar Masqal Gabbisaa Baqqala Garbaa warra maallaqa fudhate miliyoona 200 fudhate Baqqala Garbaadha makiinaa V8 bitameef isaan kana hunda ka erga Jawaar kalee dhagaa irratti hin darbanne Baqqalaa Garbaa arraas irratti hin darbannu boruus irratti hin darbannu taasuma arguuf teessan paarlaamaa keessa taa'etti akka maraaraa dulloomu ta'a akka maraaraa guddina kalee dhagaa irratti hin darbanne Dr. Maraaraa arraas irratti hin darbannu boruus irratti hin darbannu paartiin kaafaa'oodha paartii hattootaati paartiin kaafaa'oodha paartii maallaqaati oromummaadhaaf qabsoo mirga oromoo Itoophiyaa fooyyooyte ta qabsoo mirgi oromoodha dhugaa dhugatti sabaa sablammiin keessa mirkanaa'uuf jecha qabsaawaa turan paartiin kaafaa'oodha paartii naggadaati paartiin kaafaa'oodha warra dhiiga oromootiin siyaasaa gaggeeffatu kaayoo isaaniitiif osoo ta'e murannaa ilmaan oromoodhaa ta'anii qabsoo isaa wayyaaneedhaa wajji wal qabaa jiraniif jaalanna kabajna ni dhaadannaan if dura qabnee yaanaa jechuun fakkeenya godhanne gareen kaafaa'oodha warra wayyaanee deebisuu barbaadu shame on you Dr. Maraaraan aangoof hin hidhamne Dr. Maraaraan nama aangoof hidhame gootanii jechuudha Tigreen bar maqaa isaanii wajjin opposition taateef isaanii ta'e malee oromoof waan isaan godhanii ni miti ka isaanii ta'e Baqqala Garbaa aangoof hin hidhamne Baqqala Garbaa nama aangoof hidhame gootan jechuudha takkaa Maraaraan oromiyaaf qabsaa'ee hin beeku Dr. Maraaraa nama aangoof hidhame gootan shame on you takkaa Baqqala Garbaa oromiyaaf qabsaa'ee hin beeku Baqqalaa Garbaa nama aangoodhaaf hidhame gootan shame on you abeetu shat maaluma jaarsummaadhaan namni kajibu duula kana eega maqalee dhaqee maallaqa fudhatee dhufe booda beekate eegale maaliif ragar kaa qabna re Baqqalaa Garbaadha ragaa itti maallaqa eegachi dhaqee fudhate gaafa filmaataa hamurruq ta'uu taa'u hedduudha if qopheessi yoo du'uu barbaadde if qopheessi akka gaariitti yoo du'uu barbaadde akka gaariitti if qopheessi du'uuf ta'a namni dhugaan jirtu tanuma akka gaariin namni du'uu ta'a yoo du'uudhaaf if qopheessitee jiraatte if qaadhimtee jiraatte if qopheessi OFC irra OPDOtu haqaan qabsaawaa ture oromoodhaaf diina jala teessee ayyaalaallattuu hunda fakkeeffattuu